Saya suksesan jira bar. Maal gochaa jirtan siin jedhe. Yoo namni kompiitara kootti bishaan naqxee faayila jiruuf hin jirre balleessitee ta'a. Asi faana iyyuu mataa na dhukkubseera. Lakkii akkasuma goone bishaan itti naqnee qulqulleessaan ture. Kana caala kamitti balleessuu barbaadde? Yoon dogoggore dhiifama. Ijaan fuunee nana. Wanti sirraa eegamu manicha qulqulleessuudha. Lafa akkatti qulqulleessituuf malee kompiitara akka tuqtuuf immoo namni si ajaaju hin jiru. Dhaqiitii akkuma bartetti hoogganaa keetiif waan dadhabuufii qabdu dadhabiitii sadarkaa kee ol guddifadhu. Maal sin argina sitti fakkaate? Waaqayyoon sodaadhu akkasiin jedhin maaloo. Aayitii baradheera. Kanaafuu isaan hin ari'anii anaan naqa cabu jettee yaadda taanaan garuu tasumaayyuu hin dogoggoriin. Kun bakka nuuf maludha. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maal akka jechaa jiru sirriittan beeka. Waan hundumaayyuu hanga ati beektuun beeka bara. Waan ati hoogganaa kee wajjin goote waan hin beekne sitti fakkaata? Kana hunduma taasiseera naaf. Homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe.